So the other topic is coordinate covalent bond. So first of all, as we know, dative bond or coordinate covalent bond is a bond which is both electrons are involved in the bond contributed between one of the atoms, and as well as it is represented by arrow of pointing from donor atoms to acceptor atoms. So simply, in previous section we have discussed ionic and the covalent bond. There is a certain possibility which is unstable atom. It is known as coordinate covalent bond. So coordinate covalent bond, or sometimes dative bond, is a covalent bond where the electron pair is provided by only one of the bonded atoms but shared by both atoms. So dative bond yookaan coordinate covalent bond kan jedhamu elektirooniin lammansaa yookaan atoomota sanaa wal faana elektiroonni isaanii gaafa maal ta'an jechuudha, contribute gaafa godhan jechuudha. Kamirraati atoomii tokkorraati elektirooniin lama yeroo wal faana contribute jechuudha. Akkasumallee kan inni ittiin ibsamu maaliin ibsama jechuudha, arrow lamaan kan ibsamudha jechuudha. So fakkeenyaaf NH4 ifaa fudhannee amooniyaa faa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. So as yeroo sana keessatti amooniyaa faa yoo fudhannee ilaalle coordinate covalent bonding ta'uu isaanii ni agarsiisa jechuudha. So the atoms held together because both of nuclei as attract the electron in similar fashion. It is form or it is fashions of that covalent bond. So and the coordinate covalent bond is formed at its possibly origins of the electron. So there are two necessary conditions for coordinate covalent bond takes place. So conditionota lamatu jira jechuudha. Coordinate covalent bonding kan inni take place in isaa yookaan iddoon itti uumamuu danda'u, akkaataan itti uumamuu danda'u lamatu jira. So the first one is one of most or one of atoms must have pairs of electrons. Dirqama inni jalqaba tokko atomiin tokko dirqama maal qabaachuu qaba, pairs of electrons qabaachuu qaba jechuudha. So in most cases lone pair electrons yeroo baay'ee iddoo garaagaraatti lone pair of electrons ni jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf weta liifaa keessatti ammooniyaa hydrogen sulfide liifaa keessatti fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. So one atoms have what pair of electrons and the other one is lone pair of electrons. So inni tokko pair of electrons qaba, inni tokko lone pair of electrons qaba jechuudha. So yeroo kana maaltu uumama jechuudha, coordinate covalent bond yookaan dative bond tu uumama jechuudha. So the second condition is that atom must have empty space in valence shell in order to accept pair of electrons. Akkasumallee atomiin sun maal qabaachuu qaba, empty space yookaan space duwwaa ta'e bakka valence shell inni fudhatu sun taa'u qabaachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf warreen akka boron fluoride faa, aluminum chloride faa, adonium ion faa yoo fudhannee ilaalle space qabu jechuudha, empty space qabu jechuudha. Yeroo kana valence shell gaafa accept godhan pair of electron yookaan accept pair of electron tokko accept gaafa godhanii maaltu uumama jechuudha, coordinate covalent bond uumuu danda'u jechuudha. So fakkii akkanarraa akkuma uumamu pair of valence electrons available for bonding kanarraa fudhama. Atomiin tokko faana kun electron donoriidhaan laata jechuudha, inni kun accept godha jechuudha. So yeroo kana lamasitti gaafa dabarsinu maaltu ta'a, pair of electronii sun maal ta'a, bonding ta'a jechuudha. Sharing of electron yoo laallas keessatti immoo waliif share gochuudhaani covalent molecule coordinate covalent molecule uumama jechuudha. Haala kanaan share gaafa walii godhanidhaan ni uumama jechuudha. So this figure shows us the formations of coordinate covalent bond between atoms 1 and 2. Atomiin kun electron donoriidha, inni kun acceptor'idha jechuudha. So as keessatti conditionootni lamaan kun uumamanidha jechuudha. So the first one is akka maalidha, conditioning jalqaba maal qabaachuu qaba, lone pair fi pair of electron qabaachuu qaba jechuudha. Lammata irratti immoo spacing pt spacing jiraachuu qaba jechuudha. So atomii lammaffaa kana yoo argine maal qaba, spacing qaba jechuudha.
space wanta qabu fi share walii gochuu danda'u jechuudha. Share yeroo gaafa walii godhan maaltu uuma coordinate covalent bond uumuu danda'u jechuudha. So simply this is the definitions of coordinate covalent bond or dative bond. So consider the reaction between boron fluoride and ammonia. As we know, we discussed previously, boron is one of the group 3 elements which are stable, or it is become stable without filling the octet rule. So in boron fluoride, the number of valence electrons is 6, only 6. So this boron has space. Boron in space is valence electrons are wanta ta'eef guutuu ta'uu meeqa isa barbaachisa jechuudha? 2 isa barbaachisa jechuudha. So space wanta qabuu fi maal gochuu danda'a? Receive godhachuu yookaan electron accept gochuu danda'a jechuudha. So the boron has have space between 2 atoms, small electrons to valence shell. So in other hand, karaa biraallee nitrogen fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Lone pair electronii qaba nitrogen ammonia keessatti yoo ilaalle lone pair qaba jechuudha. So although boron trifluoride it is stable, it readily forms bond with ammonia. So this reaction takes place the way to nitrogen shares in pairs of electrons to form boron or coordinate covalent bonds. So akkuma fakkii kanarraa mul'atu jechuudha. Boroniin asitti maal qaba? Space qaba jechuudha. Boroniin haa ta'u malee boroniin asirraan space wanta qabuu fi nitrogeniin immoo maal qaba? Lone pair qaba jechuudha. Nitrogeniin lone pair qaba. Yeroo kana lone pairiin kun maal gooti? Attract goota jechuudha yookaan attach ta'a jechuudha boroniitti. So yeroo kana maaltuma bifa kanaan coordinate covalentiitu uumama jechuudha. So this is the other examples of coordinate covalent bond or dative bonds. So hydrogen kun ammonia kun boron trifluoride jechuudha. So boron trifluoride readily maal ta'a jechuudha? Stability ta'a jechuudha. Speed wanta qabu. So the second examples of coordinate covalent bond is the formations of ammonium ion from hydrogen ion and ammonia. So the hydrogen ions has no electrons, electronin qabu hydrogen jechuudha. So akkasumallee it is valence shell and can accommodate 2 electrons in order to fulfill electronic configurations of noble gas element helium. So ammonia shares lone pairs of electrons to hydrogen ions and forms coordinate. So ammonia maal godhachuudha yeroo kana lone pair electron isaa share godhachuudha. Eenyudhaaf? Hydrogen ioniidhaaf yeroo kana coordinate covalentiin hin uumama yookaan ammonium ioniitu uumama jechuudha. So asirraa fakkii kanarraa akkuma mul'atu ammonium ioniidha kuni maal godha? Nitrogeniin asitti maal qaba jechuudha? Lone pair qaba jechuudha. So yookaan immoo ammonium maal qaba? Lone pair qaba. Nitrogeniin maal godha? Accept godha jechuudha. So this is donor atom and this is acceptor atom. So in case of this, nitrogen or ammonia is donor or donate for hydrogen and it is forms ammonium ion or coordinate covalent bonds. So bifa kanaan uumuu danda'u jechuudha. Akkasumallee fakkeenya fudhanne warreen kanallee ilaaluu dandeenya jechuudha. Aluminium chloride akka inni itti uumamu fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. So these are all about the covalent or coordinate covalent bonds. So haala kanaan maal akka isaan ta'anii adda baasuu ni dandeenya. Exercise 5.9 provide appropriate answer for the following equations. So the first equation is show the formations of carbon monoxide using Lewis formula. So carbon monoxide ini kan inni uumamu haala kanaan uumama jechuudha. So this structure ilaani dootii goone carbon triple bond oxygen idhaan uumama jechuudha. So simply this is the Lewis structures of
carbon monoxide. So the other one is explains the formations of hydronium ion. So hydronium ion so hydronium ion is so the first donation. One is proton donation. So proton donation in jiraata. So in case of proton donation, waiter can donate hydrogen ion to another waiter to involve the formations of coordinate covalent bonds. So in case of this, hydrogen maal godhachudha, hydrogen ion donate godhachudha. So erga donate godhe lammaffaa irratti formations of hydrogen ion to dhufachudha. So as a result of proton donation, oxygen atom is received. Proton forms with coordinate covalent bond. So in case of this, hydrogen or H2O plus waitering erga baasite jechuudha maal godha plus hydrogen ion. So it gives us what? H3 O plus. So haala kanaan uumama jechuudha. So this is as a result of proton donation of oxygen atom is received. The proton forms which is form coordinate covalent bonds or dative bond. So haala kanaan uumama jechuudha. So waitering jalqaba irratti maal godhanne proton donation irratti waiter molecule hydrogen ion donate godhachuudha. Kamiifi waitering molecule dha jechuudha. Yeroo kana formations of hydrogen results of sababa kun H2O yookaan waitering hydrogen ion donate godheef oxygen immoo received godhachuudha. Yeroo kana altuma coordinate covalent bond uumama jechuudha. So haala kanaan hydrogen ion formation kan inni gaggeeffamu jechuudha. So the other one is general properties of covalent compounds. So properties isaanii maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So coordinate covalent bond. So as we know in previous section we have discussed the covalent compound is formed by sharing of two atoms and different physical and chemical properties. So maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So the physical properties of covalent compound is the first one is at room temperature, and most covalent compounds are gases or liquids. Room temperature baay'inaan baay'een isaanii maal jechuudha? Gaasii fi liquid jechuudha. So gaasii fi liquid dha. So some covalent compounds are soft solids. Muraasni isaanii soft solid dha. So the intermolecular force between most covalent molecules is weak or weak van der Waals force will grade kutaa kudha tokkotti kan ilaaltan ta'a jechuudha. So simply properties of covalent compounds are the first one is have a low melting point and boiling point compared to ionic compounds. So the second one is most covalent compounds have low melting and boiling points. So in case of this, the melting point and the boiling points of substance are also dependent on the intermolecular forces between two molecules, for example, or except diamond dirham kind of feature. So the melting point is very high, about 4027 degrees Celsius. So the third one is most covalent compounds are poor conductors of electricity. Electricity connect gochuu yookaan conduct gochuun isaanii muraasadha jechuudha. So this is because they cannot form what ions in their solution or in molten state. So for example, graphite and allotropy of carbon covalent bonds are exceptions of good conductors. So some covalent compounds like hydrochloric acid that ionize in aqueous solutions are good conductors of electricity. Fakkeenyaaf warreen akka hydrochloric acid fudhanne yoo ilaalle warreen kuni warreen bishaan keessatti yookaan aqueous solution keessatti reaction gaafa geessanii hydrogeniin gara positive, chlorine gara negativeetti dissociate yeroo kana maal godhu
electricity conduct gochuu danda'u jechuudha. Haa ta'u malee warreen akka graphite allotrope of carbon warreen ta'an warreen kun connect yookaan conduct gochuu hin danda'an jechuudha. So the fourth one is most covalent compounds are solubly in nonpolar solvents and insoluble in polar solvents like water. So covalent compound baay'een isaanii nonpolar keessatti ni bulbulamu, akkasumallee polar covalent keessatti polar solvent warra ta'an keessatti immoo hin bulbulamu jechuudha. Fakkeenyaaf warreen akka bishaanii jechuudha. So the reason behind these most covalent compounds are either nonpolar or moderately polar. Yookaan polaridha yookaan non-polar yookaan moderately polar. So water is highly polar solvent and cannot dissolve in non-polar or moderately polar covalent molecules. So few polar covalent compounds however dissolve in polar solvents such as methanol and ethanol. So these specifics are like dissolves like works in solubilities of substances. So for few polar covalent compounds warreen ta'an yookaan dissolved polar covalent warreen ta'an warreen akka methanol ethanoliin kun maalidha jechuudha, like dissolve like jechuudha, wal bulbulamu jechuudha. So the other one is reactions of covalent compounds are slow compared to ionic compounds. Reaction yookaan wal nyaatinsi covalent compound ionic compound jingaaf wal bira qabamee ilaalamu akkamira gadi bu'aa yookaan slow jechuudha. Saffisaan qabu jechuudha. Suutadha kan inni reaction gaggeessu. So this is because of the existence of bond breaking in chemical reactions. Sababni isaa maalidha? Yeroo wal nyaatinsa keemikaalaa keessatti bondiin sun yeroo caccabu kan uumamudha jechuudha. So wherein the breaking covalent bonds need what? High energy. Covalent bond keessatti bondiin sun caccabuudhaaf maal isa gaafata jechuudha? High energies of bonds yookaan immoo high energy isa gaafata jechuudha. So in reactions of ionic compounds, dissolutions of ionic compounds release ions relatively easy. So hence relatively fast reaction is occurs. So ionic compound keessatti yookaan ionic bond maalidha jechuudha? Ionic compound yeroo baay'ee easily maal ta'uu danda'u release gochuu danda'u jechuudha. Maal ion jechuudha. So yeroo kana wanta relatively fast reaction ni uumama jechuudha yookaan reaction saffisaan kan uumamu ta'a jechuudha. Haa ta'u malee covalent compound keessatti immoo maalidha? High energy wanta gaafatuu fi bondiin haala salphaa ta'een break ta'uu hin danda'u yookaan cabuu hin danda'u jechuudha. So garaagarummaan isaanii kanadha jechuudha. So the last one is covalent molecules or covalent compounds have low density yookaan qabxii rakkina xiqqaa qaba jechuudha. So the existence of covalent compound in liquid or gaseous states makes number of molecules per unit volume less, so thereby leading to low densities or have low density. So the properties of covalent bonds, so the first one is what? Low melting point and boiling point compared to ionic compound. So the other one is half soft and breathily. Akkasumallee do not conduct electricity in solid state but conduct in water and melted. And the other one is soluble in water but insoluble in water but soluble in non-polar solvent jechuudha. So amaloota isaa warreen kana ilaaluu ni dandeenya jechuudha. So these are all about the properties of covalent compounds. Exercise 5.10 gaaffilee armaan gadiif deebii kennedha. So the first question is describe the properties of covalent compounds. So amalli isaanii maalidha jechuudha. So akkuma dubbanne amalli isaa, so the first one is have low melting point and boiling point jechuudha. Melting and boiling point. So the other one is have soft and what? Breathly.
lallaafoo fi jajjaboo kan ta'an jechuudha structures. And the other one is do not conduct electricity. Do not conduct electricity. And can electricity conducting in solid state, only in solid state. Do not conduct electricity in solid state. So kana yoo jenne gaara yookaan kan biraallee akkasuma maalidha jechuudha. Insolubly wateridha. Insolubly in water. In water, but solubly what? Polar, or insolubly water, but solubly in non-polar solvents. So these are the few examples of or few properties of covalent bonds. Fakkeenyota muraasa jechuudha. So warreen kaan commentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa maal akka isaan ta'an jechuudha. So these are the properties of covalent bonds. So the second equation is compare the properties of covalent compounds with ionic compounds. So amalli covalent compound ionic compound wajjin maal akka ta'e compare godha jechuudha. So jalqaba irratti formation isaanii irratti ilaallu. Formation isaanii yookaan haala uumama isaanii irratti yoo ilaalle covalent compound is formed by what? Sharing of electrons. Covalent compound is formed by sharing of electrons. But yeroo kan haa ta'u malee gaafa kan ionic ilaallu electrons between what? Between atoms. Why? Haa ta'u malee ionic compound is formed by what? It is formed by transfer of electrons. Electrons from one to another. So formation isaa kan irratti garaagarummaan jiraatu kana jechuudha. So formation irratti akkamitti uumama jechuudha. Kan ittiin uumamu covalent bondiin maaliin uumama? Sharing of electroniidhaan uumama jechuudha. Formation irratti ionikiin immoo maaliin uumama? Ionic compoundiin immoo transfer of electroniidhaan uumama jechuudha. So melting point isaanillee qabxii danfinaa fi isaan irratti yoo fudhanne yookaan melting point irratti ilaallu melting and boiling point. So in case of these covalent compound have lower melting point. Covalent compound covalent compound have low melting point and boiling point.
than ionic bond. Ionic because it is due to what? It is due to weak intermolecular forces. So akkasumallee qabxii boiling point fi melting point isaallee maal jechuudha? Xiqqaadha jechuudha. Kan covalent compound maalidha? Xiqqaadha jechuudha. Covalent compound maal qaba? Low melting point and boiling point qaba jechuudha. Aanitiin immoo guddaa qaba jechuudha. Akkasumallee formation isaanii yookaan uumama isaanii irratti yoo fudhannee ilaalle covalent compound kan inni uumamu yeroo baay'ee sharing of electronidhaan jechuudha. Haa ta'u malee ionic compound inni transfer of electron. So fakkeenyota biraallee fudhannee ilaaluu softness isaanii irratti fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. For example in softness isaanii irratti yoo fudhannee ilaalle in case of this covalent compound is what? Covalent compound is soft and brittle. But ionic compound is what? Hard and brittle. So kara softness isaanii illee fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. So yeroo kana asirraan illee yoo fudhannee ilaalle covalent compound maalidha? Softii fi brittle jechuudha. Haa ta'u ionic compound immoo maalidha? Hard jechuudha. So the difference is hard and soft. Hard fi soft jechuudha. So fakkeenyota garaagaraa kitaaba refer gootanii argachuu dandeessu jechuudha. Akkasumas solubility isaanii illee fudhachuu dandeenya. So in case of solubility, covalent is insoluble in water but soluble in non-polar solvents. But in case of ionic compounds are soluble in water. So kana fakkeenya haala kanaan ilaallee fudhachuu dandeenya. Kitaaba garaagaraa refer gochuu ni dandeessu jechuudha.